namni akka rabbiin isa jaalatu barbaadu akkasuma akka baniin aadam illee isa jaalatu barbaadu viidiyoo tana haa dhageeffatu. Gaafa tokko sahaaban wahii gama rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam dhufee maal jedheen dullanii calaa camalin idhaa camiltuhu ahabbani illaahu wa ahabbani innaas. yaa rasuula rabbii dalagaa ani yoo isii dalage rabbiin na jaalatu jaalala rabbii irratti argadhu akkasuma baniin aadamillee na jaalatu na qajeelchi jechuudhaan rasuula rabbii gaafate. Rasuulli jaalala kanniin lamaan kallatti inni ittiin argatu itti himan jaalala rabbiitii fi ilma namaallee jechuu. izhad fi dunyaa yuhibbuka Allah. addunyaa tana keessatti gabaabbadhu bololaa addunyaa haafayaa addunyaan ta'ini rabbiin si jaalata jedhaniin. akkasuma wazhad fi maa cinda annaas yuhibbuka annaasu. waan ilma namaa bira jirurraa gabaabbadhu naman kadhatin ilmi namaallee si jaalata jedhaniin. ilmi namaa kun waa naa kenni jechuurra yoo ati isaa kennite jaalata. waan isa bira jirurraa yoo ati gabaabbatte yoo ati isa kadhachuu dhiiste namni si jaalata jechuudhaan rasuulli maniif jechuu. namni jaalala rabbii barbaadu addunyaa keessatti gabaabbatoo haa ta'u bololaa addunyaan ta'in namni jaalala namaa barbaadu waan ilma namaa bira jirurraa haa gabaabbatu. kuni dhaamsa rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam.